الجزاء من السر جانبه. جذاثير فريق يعني تشورا. ايه ايه. السلام عليكم شيخ أبو تاجرتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أكم هاي والله والله ندسك جت ما شاء الله. أنا الله أختي أكبر. شيكوتين تيجي ما شاء الله جت زيها. أفنى رواية. إيه؟ Mucatti ma jagee nurraa dhabde sheekaaf. Maaliti mi'a nama gurraachaa beeytiin se'a. Qabmaftee bartee akkana goggoratti ba? Qabmaftee bartee akkana goggora. maalin kan masa balai sakhi wallahi da kuma ta gano kan masu dayan. Halang low kana garteen se'a. Hamar ko jimaa wada. Antu bi Syekh Abu tadi taslin dan do bai ta yalla fada. Ijalla fada. Tokko gaaf tokko kita hebeeyta intalawgii fuulu araba fuulli kun wahuma marmeela arabaa cuuphanii baasan fakkaatti. Bar wanta akkanumarraan keessin gaafanne beeyta mudannoo nama mudatteetu asin nu mudate. Hoggii huccuurraa yaasun tala jalli kun morma kanarraa gaxee galee hanga dakatti sheekka abbutaarra diimasii galee. Gubbaan faranjii. Anna kunoo fuula kanaaf maarii baasee jallisii kasala fakkaataa horii maarii kiyyanaa deebisaa jee qiyaamaan nu qabattee sii galee. Hayyee. Waywaanne itti ol deebifne maas. Edaan intala gurbaan caluma jee dalagatuu malee baadiyyaa dhaqee biyya tana baadiyyaa jira cal jee foon qalee dalagachuu malee dhalaas hin beeku duraa wa'ada naqe dubrummaa ni qabdaa jee ati dubraa jee lakki. Ati dubraa jennaan wallaahi an dubra jetteen. Hoggii waliif fidan intala haa hoggiitti sirarra jara waliif gallakkifnu. Tashandhaltee turre dubrummaa qabaa jechuu si galee. Namichi dhab je'eetuma lafaa utaalee ati dubra gaafaan si fuudhu dubra naan hin jennee jeen si galee. An dubra hay maal jechuu keeti dubrummaa qabdu jenna. Hay dubrummaa ni qabdaa wayi naan jette dubra jechuun kan heerumin jechuudha. Hin heerumne siin jechuu kiyya malee hin godhamne jechuu kiyyaa miti jetteen si galee. Tosaniifuu if eeggachaa deemaa jechuu kiyya kuni kitaabul jismirra jiraa beek. Seenaa nama mudattirraa takka si galee. Waan gaafattu qabda fuulli ati waa'ee kitaabul jismi kana waa'ee dhiiras haa ta'u dubarte. Gaaffii qabda? Carraa kana. Nin qabee. Gaafadhu. Amma Syekh Abu Taqiyya naaf asliin kun oo xiqqaatte waggaa 16 dura wajjin turre gaara Kamis keessa. Deebinee waan sana haaromsuudhaaf jidduu keenyatti hedduu namni gaafa akka danne qoosa saabeeta. Ijatee isa irraa wani beeksifti nama waliin gaddu jiru fakkaatan isinummaan. Itti fufi qullati. Inni jaza kafaliin deema moo lawlawiin deema dura. Wallahi gaafa sana innummaan mataa isaa lawlawi. Gaaffii keetti fufi dubarte. Suuraa isaa takka garreeta suuraa isaa ta'a ulee gurraatti fakkaatu takka. Eeta qabrii cabsee beekan. Inni nu gaafa san nama san ture anaa kaa'e suuraa san.
akkasitti jidduu teenyetti irraan tana inni ni sinamatee anas gaafa sanaa kumaa fi akin ture. Isin nama Waan san deemu. sillachuu gaafa Suuraa tana bara suuraa tanaati. Bara suuraa tanaatti. Eshi. ministeerri inni deemuun bara jaza Anuu gaafa san nama anuu gaafa san nama seetti hajamuu kiyyaadhaa si ajaa'ibsiisu. Amma gabaan sana haaromsinuu waan jiru irratti keessi keenya walitti dhufuutti hin beeku waan kana mee maal godhuu qabna. dura sana haaromsuuf waan irra kuttansa wal yaadachiisuun barbaachisaa beekta. Dhugaa. Amma inninis jireenya biroo irra jira ati jireenya biroo jirta ardi jirtanii. An jiraachuutti hin jiru lakki jireenya biraa. Jireenya kiyya jiraataa jirti. Haa. An jireenya manni gaafa sanatti na dhiise keessa hin jiraa jireenya busaa sana hin jiraachaa jira. Akkam wanni kun takka akkan irraa muradhu takka akka immoo gartee bakka sanatti deebi'u maal godhuu qabna akka nama beeka akka nama hayyuu tokkotti. Lakkii beeyta jaartiin tun tanam sadiitii jedhani. Homa kitaabul jismi jedhu itti himayti waa takka sodaatina sheekaab ilma kiyya saahiba kiyya nama baay'een laalaa jira haadha manaattu dhagayamnaamin jettee rafte jaartiin homa kitaabul jismi jedhu qurrut godhe itti hime sodaatin naa jette firiidam iskazii aagaatiiti eshi oofi. Duriyyeen sagalee sheekaa waraabdee itti geessiti. In sodaatin anatu waasii sodaata oofi. Tuwwaan keessaa gaafii jajjaba tuwwaan keessaa mari'atanii malee waan gubbaan mari'atanii rifeensa tokko nama keessatti haaddatanii tokko immoo kophatti haaddatan jedhanii. Anuu keessaa mari'achuu fedheeti barra gubbaan hin mari'adhan jenne. Laalatuu beeytuudha. Wanni gootu duraanuu hudduu wal barte waliin dhiiftuu jedhanii beeyta. Allaan qaanfadha fa'a. Eegaa manguddoo dubbadhu jettanii mire. Eshi. Si galee. Wanni wal bare duraanuu waliin dhiiftu amma falli jiru tokkichaan Hamzaa dubbisuudha. Hamzaa jaalala. Fiizaa malee kaayiroo nama geessaa jiran. Abshir. Achii booda akka haadha faatetti eenyu sisimata Dooktar Asli. Ayyee taate ayyee. Hoggii aduun dhiite maal gaafatta gaa? Ishee qabuttaa qaanfadha gadiin bu'aa dhiifama. Maaltu si qaanfachiisa? Miira keessa gal. Aduu ka dhiituun fadha gurbaa kanan beeka aduu maana dhiisista. Hai. Amma akkatti wal harkattanii mala si adireessa si lookeeshina si kennu jira beekadhu. Ayyee taate abshir. Abshir. Asli akkami ta'eemi? Ta'e garuu mucayyoo miira keessa galaa jirti. Wallahi yaa dhugumaan si jaalatti ilaala akka miskiinatti wallahi. Dhalaan harargee sadarkaa tanan miskiinnannaan dhugaan jaalala guddoo keessa jira beeku. Ambaras liigisaa keessa ilaaluu hin danda'u. Hai micu. Ija keessa ilaaluu hin danda'u. Alharbi jaaramni tanaan si jira. Alharbi min alhubbi jedhaani. Wallahi la ilaha illallah. Hai haguma ammaatu kamitti eeyse ati kunoo ambaan sii qabna. Inni darra galla. Antana taatu ni una shuru je maratan biyya teenyaa tokko. Eshi. Takka jaza urmiiti yaangaan guddadhee molaaxee keessatti hafuura akkanaa nama baafateen garree qaban. Jaaladheeti. Hafuura irraa dhumaatii barkun.
Laa jaaladheeti miti sheekaa butaa kiyyu. Dirqameeti. Garuu dhiifamaa jira kaa jaalalti si qabdee ni beekta. Hin beeku wallahi inji. Jaalate beeka gubaa jaalala. Guyyaa meeqaan qabadde hulaa jee gurbaa. Halkan gadi ciisu guyyaa gadi ciisu hamtuun galgalaa jedhe. Meni Wallahi. ay haala siyaasa haala yeroo wajjin deemtanii deebitan ka ammallee akkuma gaafa bilxiginnaa keessa jirtan nu lolaa turtan ammallee nuuf lolaa jirtanii barsiin sheekkaa goota. Goota waan amanatti. Kophaatee Gaafa mana nyaataa keessatti nyaata isin jalaa fuutee saniin araaramtanii egaa as deebite kana wal argitanii sinaaf feerre. Ifiifuu isiin bilziqinna taatee baramma. Amma isiin bilxiginnaa taate Akkamitti abbichuu dura dhaabbatte jettee warra lolumu. biyya galuu yaada qabdi. Galtee hin beekan. Ani nama jasumaan harkee. Nama diidama isinaaf. Nama diidama isinaaf. Let's go nama diidama isinaaf. Diidama. Nama 19 isinaaf. Yalla family. Uummanni hedduu si dhageeffata kan maashaa Allah. Baga jiraatte dooktar keenya. Ilma keeti akkamiin hin dhageeffan. Ilma sheekkaa buttaati. Jaalatanii dhageeffatanii funyaan qabneef dhageeffachiifna. Kida. Nimsa kida. Tixallis kida. Tixallis kida. Ejjilis calm down jedhaan. Calm down. Oromoo calm down jennaan takkittiin dhageeffatuun diddu. Calm down. Sau waan takkaan na dhibee gaafii si gaafadha. Hangasuu. Ayyee. Ayyee. Dhaluma gurraattiin barbaadee dhabee maali? Dhalaan hundinuu Oromoon faranjii horuu eegalte. Dhalaan gurraattiin jirti. Miidiyaa kanarraa cufti ta'as baatu faranjuma as baa maaltu Oromoo faranjii horuu eegale moo? Amma fakkeenyaaf kullee Yusuf gurraatti kullee beeytaa? Hullee teenyaan hin beekne. Gurraatti amma isiin fiiltaraaf xiqqoo magaalatti malee lafarratti argite gurraatti jennaan irra gurraatti kasara. Maali fiiltarri kun? Lammata mootuu bililleen gurraatti bililleen talabbaa jufaar. Araba fakkaatti. Dhalaa feemasoota keessaa bililleen gurraatti kuulleen gurraatti shamarra Oromoo feemasoota keessa. Tabiraatami gurraattiin artistii wannoo takka gurraatti ammallee artistiin qananiin. Qananii. Takkuweetii kana ganniin gurraatti top gannii fi kasalli addaan hin beektu dukkana keessatti walitti dhufte gannii fi kasal. Ganniin tun tami. Gannii ka amma Dubaay kana jirtu ta duraan Bahrain moo Beirut kana wannoo kana turte. Ganniin tokkoffaa shamarra Oromoo keessaa gurraachina tanuu anaan ijoollee safaraatti biyyatti illee wal beeyna. Addaan hin beektu dukkana keessatti yoo dhufte kasalaaf fuula kasalaa ganni fuula kasalaa addaan hin beektu. Lammaffaan bililleedha. Sadaffaan qananiidha. Arfaffaan kuulledha. Beera feemasa miidiyaa kana Nuti footuma garraa bililleen amma kaa Araba fakkaatti. Amma daamii jeetiin laala suuraa sii takka numaatu ajaa'iba. waan dimataantu jira. Akkasii. Meekaap jedhaniin. Meekaap. Aljamiilun tiktokii almiidiyyaa meekaap jedhaniin afaan Arabaati. Yaa Jamiilu. Baraan Sirba yaa Oromoo Jamiila yoo tokko hin dhageenye. An Oromoon gurraattii dhaluu anumaa fi sirra dhaabdee jeetiin yaaddee yoo beekta. Neebar nuti babbareeda akka jara ammasitti himu kanaati. Neebar. Allahu akbar. Neebar. Nuti baay'ee bareedna. Adiidha nuti jara biratti Araba. Faranjii. Anaafsi. Jara amma maqaa dha'e kana biratti anaafati Faranjii. Mi wallahi ji. Ati lafa gartee jira.
Kullee ana dubrummaa irraa fudhate gaara akkamis kanatti jaalalleetii turte. Ganniin ijoollee ollaa kiyyaati. Bilillee fi qananii ta'an onlaayinii kanarratti beeka. Hoggii dubrummaa irraa fudhattu rabbi sodaadhu jetti moo afaan Oromootiin oh my god jetti. Aboo kiyyaa suuta jedhi naan jette. Ni jarjartaati. Chumaan gizee an jarjare waan ati reef jette sanillee jette amma jala jirti boroo natti iyyiti. Sa'aatiin laallanne ree ani hin beeku gaafa sana ijoollee. Sanaafin kitaabul jisbii dubbisaa isiniin jaabar. Sa'aatii osoo laallatin iti tare bakkeen bakka sa'aatiin jirullee miti kaa gaara keessa. Gaara kamis kana keessa. Ol galchee kun asitti himti ragaa baati. Mee wallahi ji. Wallahi kuulee lakkoofsa tokko barreesse wallahi as jala jirti kun dhuguma ana durummaa irraa balleesse. Kun as jala jirti kuulee